Ani mootummaatii fi waraanni bilisummaa Oromoo jidduutti walitti bu'iinsi deemaa jiru hammaacha finiinaa akka inni jirutti dubbatamaa jira. Mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo illeen Tanzaaniyaa Zanzibaaritti waan araaraa dubbannee marsaa lammaffaa fi araaraatti deemna jedhanii waan akkas fakkaatu ibsa kennanii odeessaa jiratanillee gara biraatiin haleellaan mootummaan maadheewwan yookaan qabiyyee waraana bilisummaa Oromoo irratti jedhu banaa jiru. Babal'achaa jira. Waraana dabalataa gara Wallaggaatii fi gara Oromiyaa jiddu galeessaatii fi Oromiyaa kibbaa mootummaan Itoophiyaa geggeessaa akka jirutti dubbatamaa jira. Kun jechuun mootummaan waraana bilisummaa Oromoo wajjin waan itti jiru hammeessuu akka deemu kampeenii yookaan duula babal'isuu akka deemu garsiisa jedhamee dubbatamaa jira. Gara biraatiin milishoota adda addaallee godinaalee Oromiyaa ka gara jeequmsi hin jirre gara waraana kanatti bobbaasutti dhagahamaa jira. Oduma wal fakkaatu ammoo duulii deeggartoota waraana bilisummaa Oromootii fi qaama seedii shororkeessa maalii sakatta'uu jedhu godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti yeroo ammaan tana bal'inaan deemaa akka jirutti dubbatamaa jira. Gara biraatiin ammoo hidhamtoota siyaasaa Oromoo ka burraayyuu jiranii gara duukemii bakka fayyaa warraatiif miidhaa guddaa qabu mootummaan Itoophiyaa geessee akka hidhaa jiru warra mana yaalaa akka ba'anii yaalaman. Gaafatullee yaadii akka hin arganne godhee warra himata watakka irra hin jedhamanii murtii bilisa jedhee haga ammaan tanallee irra taayaa akka mootummaan jirutu addeeffamaa jira. Dargaggoonni Oromoo barnoota haaromsa isinii kennina jedhanii maqaa baawwatiin ni qabanillee saanqalleettu midhaan hamaan irra dhaqqabaa jira. Namni isaa yaadatu abbaa kanaa ittiin jedhu akka hin jirrettu jira. Gara biraatiin ammoo godina Kamisee kan naannoo Amaaraa ka Oromoo irra warri qabamanii hidhamanii ka Bahar Daarii jiranii fi Kamisee jiranii maqaa ABO'tiin hidhamanii waggaa 2 haga hidhamanii waraanii Itoophiyaa kaabaa gaafa jalqabu jidduutti jalqaba irratti dhumirratti warri hidham haga ammaan tana tokko warra gadi hin dhiifamne. Mootummaan kun warra juntaa jedhu ajjeelle nagaa buusee ammoo farda juntaa ka ittiin jedhe warra Oromoo ka waan tokko keessattuu hirmaannee haga ammaan tana hidhee dararaa kennu jirutu jira akka isaan gadhiisanii mootummaan warra kan cufa gadhiisu dhiibbaan godhamuu qaba. Mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo illee gara waraanaatti akka hin deemnellee dhiibbaan godhamuu akka inni qabutti dubbatamaa jira. Korri Sinodoosii Bataskaan Ortodoksii Itoophiyaa guyyaa 3ffaa qabatee jira. Kora oolmayaa guyyaa 2ffaa kaleetiin Sinodoosii Oromiyaatii fi sabaa fi sablammiitii fi Sinodoosii Tigraay irraa wanni dhiyaatee xiyyeeffannaa guddaa argatee mari'atamaa oolee kanaan walitti qabatee Phaaphaasiin yookaan Paatriyaarkiin Bataskaanaa Ortodoksii Abune Maatiyaas guyyaa jalqabaa koraa irrattu gaafii rakkoo Bataskaanaa keessa jirtu ka Oromiyaatii fi Tigraay gubbaa dhuftu ija dunuunfannee bira dabruu hin qabnu xiyyeeffannaan laaluu qabna jedhee dubbachuun isalleen gabaasne turre. Rifoormii Bataskaan keessatti deemaa jiru keessattuu araara warra Oromoo waliin gaggeeffamee fi gaafii Tigraayin kaastu kana gara qulqulluu laala jedhee Abune Phaawulos dhaamsallee dabarsanis Abune Maatiyaas jiru dhaamsa dabarsanis warri Ortodoksii ka seedii Bataskaan keessattuu godhate Abune Maatiyaas yookaan ammoo Paatriyaarkichi yaada dhiyeessee falmaa turanii warri maayibara qaddusaan moohaa ተዋሂዶ ጴጥሮሳውያን የጎልማሶች ድርጅት ፍንጀራኒ የሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች ህብረት ማሉ ፍንጀራኒ ዋን ሪፎርሚ አራራ ጀራም ጩፋ ፈልማ ቱራኒ ጳጳስቻ ዮካን ፓትሪያርክቻ ለውዱ አካራክሳ ቱራኒ ተዱበተማ ቱሬ ወኒ ካለ ሐሳማ ቱሬ ከአራራ ለጉባቱ ጀልሰኒ ዲየሰኒ ወረዱ በሂማኔ ሲኖዶሲ አቡነ አብርሃም ፋቲ Bune Petros Fati isa warra maayibara qiddisaaniin deeggaru maal jennaan amantii kana dahoo siyaasaa godhachuu barbaadanii haala gosuunitti ture jechuudha. Duula babal'aa karaa miidiyaa warraatiin gaggeessaa jiranii duula kana gara dhumattuu irra deemnee takka lama waa keessa dubbachuu dandeenya irra haasa'uu dandeenya. Haala gos kanattuu jira jechuudha. Guyyaa 3ffaa fi ajandaalee adda addaa ajandaa hedduudha. Ajandaa 15 olitti dhiyaate irrattu Sinodoosiin koraa isaa ka waggaa ka guyyaa 3ffaa gaggeessaa jira. Itti baay'insi koraa kana maali waan jedhu irra bal'inaan kaasa'uu deemnutu jira. Haala araara Sinodoosii Oromiyaa wajjin godhanii muudamiinsa maanguddoota sun cufaa irrattu wal dubbachaa deemanii akkaataa isaan ittiin furanii ka hordofnee isin biraan gahuu deemnu ta'a. Ammaa fi garuu wanni gaariin tokkini Phaaphaasichi akka malee poozishinii niwutiraalii ta'e qabate dhimmi Oromoolleen dhimma xiyyeeffannaa argachuu qabu ololaan birdabruu hin qabnu furamuu qabaa jedhee dubbatee jira. Kun waan gaarii kun waan jajjabeeffamuu qabu
inni akkas dubbachuun warra garii aarsee jira. Kana walittu qabatee warra olola oofaa jiranii ka Habashaa fi warra Habashaatiif jechuun sammuu kireessanitu jira. Warra Habasha caal Habasha ta'uu barbaadanitu jiranii. Warra sammuu isaanii Habashaan kireeffattetu jira. ታዲዮስ ታንቱ ኦሮሞ ሄዱቱ ጅራ አባቶችም ለህዝብ ጥሪ አድርገው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስም ኃይል ሰጥቷቸው በነነዌ ጾም ሰው አልቅሶ ንቅናቄ ታይቶ ነበር። በጣም ትልቅ የህዝብ ንቅናቄ ፖለቲካው አነቃንቆ ከማያውቀው በላይ አንድ ድምጽ ወደ ሰው ለሃይማኖቱ ሲል ማለት ነው። ያን የገመገመው ፖለቲካ ያው ፖለቲካው ራሱን በራሱ ቁማር ነው ስላለ ቫልዩ የለው ቫልዩ ስልጣን ብቻ ነው እሴት የለው የሀገር እሴት የሰው እሴት የሃይማኖት እሴት የሰብና እሴት የፍትህ እሴት የሚባል አያውቅም ፖለቲካው ስለዚህ ወዲያው ዊዝድሮ አድርጎ አጀንዳውን ሳይቀይር ቴክኒኩን ቀይሮ በማቆየት ግማሹ በወንብድናው እንዲቀጥል አሰበ ተፈሪ ወለጋ እንዲቀጥል አድርጎ ሌላውን ደግሞ ራሱ ተደራድሮላቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እሳቸው ባሉት መሰረት ይቅርታ ጠይቀናል ማለት ጀመሩ ማለት ነው። ይሄ እግዚአብሔር ቸር ስለሆነ እነዚህ ይቅርታ ማን ነው እንመለስ የሚሉ ሰዎች እምነት እንደሌላቸው የገለጡበት ኦርቶዶክሳዊ እንዳልሆኑ በቀኖናውና በዶግማው መሰረት በሕገ ቤተ ክርስቲያን መሰረት ይቅርታ ጠይቀናል አላሉ። በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር በተስማማችሁት መሰረት ነው ያሉት። ስለዚህ አሁን ዶግማም ቀኖናም ሕግም ፖለቲካው መሆኑን ራሳቸው መሰከሩ። ቤታችን ይመለስ በተስማማነው መሰረት ወደ ቦታችን እንመለስ በተስማማነው መሰረት ሰው ይሹምልን በተስማማነው መሰረት የሚሉት ከሲኖዶሱ ጋር ሳይሆን በቀድሞ ዘመን አላውያን ነገስታት እንደምንለው ከፖለቲካው ጋር በተደረገው ነው የሚለውና ታክቲክ ስለተቀየረ በጣም ከባድ መሆኑን ያሳያል። አንድ ክብደቱን የሚናገረው ሌላው ይቅርታ የጠየቀ መስሎ ልብሱንም ሳይወልቅ መስቀል እንደጨበጠ የተመለሱ ደግሞ አባቶቻችን ከሀገር ስብከታቸው ውጪ የባህል የሚለው አሁን በብሔር ስለሆነ የብሔር ሃይማኖትን በብሔር ስለሆነ ደግሞ ከዛው አካባቢ የሙስሊሙን አድርጎ አንዱ ብፁዕ አባት ወደ ትግራይ ሄዷል። ትግራይ እንደምታውቁት ሁለት አይነት ቡድን አለ። አንዱ ቤተ ክህነት ለመስረት የሚል ነው። መንደርደሪያው ግን ልክ እንደ ኦሮሚያ ወደ ሲኖዶስ ወደ መፍጠር ነው መንበረ ሰላማ የሚባል የምንሰማው። አንደኛው ቤተ ክህነትም አይልም ጭራሽ ኢትዮጵያ ጠላታችን ስለሆነች እና መንበረ ሰላማ ወራሲ መንበረ ሰላማኛ ስለሆነን በተለይ ታድሶን ሲመሩ የነበሩትና ውጪ ያሉ ሰዎች የሚቀሰቅሱት ነው። daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo waan kawwanni isanii fidee fittu jira namni kun faantahuun waaqee jedhama dubbii hima bataskaanaa tahee nama ammaan tana kayaa jiru dubbii hima sinodoosii ortodoksii amaaraa tahee nama warra oromoo gubbaatti duula guddaa banaa jiru kunin Itiyoo 360 miidiyaa Habtaamuu Ayyaaloo faati faantahuun waaqee nama jedhamu akkuma maqaa irraa gartanii maqaan isaa maqaa oromooti afaan oromollee hin beekaa jedha afaan oromootiin dhaamsi dabarsi jedhamee gaaf tokko miidiyaa kan gubbaatti dhufee hin dubbanne dubbachuu jette garuu afaan oromoo hin beekaa maali jedhee gaafa mogos zawduu wajjin dhufee mogos zawdee gaafa somaa nanawwee inni jedhu kana gaafa bataskaanii gurraacha uffatan beeta kristaan maaq labbasech gaafa jedhamu suni mogos dubbata akkama afaan oromootiin Itiyoo 360 gubbaatti dubbataa jedhamee duulirrattu ka'ee sababa sun waliin qabatee waan biraallee waliin inni nu achi keessa bahee sun jechuudha. Gaafa sun dhufee afaan oromoolee hin dubbanne garuu afaan oromoo akka beekuun fakkaata hin beeka maqaan isaa faantahuun waaqee jedhama dubbii hima bataskaanaa uf godhee abunoota oromoo abune saawuroos abune awusxaatiyos abune zena maarqoos fi warri inni muudama kenneefi irratti duula guddaa warra Tigraay irratti duula guddaa banaa jira. Miidiyaa kan qofa miti miidiyaa Habashaa hunda gubbaattu dhiyaate Itiyoo 360 gubbaattu isin agarsiisee jira. Itiyoo 360 alalleettu miidiyaa biraallee irratti dhufe akkasuma yaada kan fakkaatu yaada diigamiinsa kana miidiyaa cufaa waliin gahee kennachaa jira. Eenyu namni jechuun maqaan isaa faantahuun waaqee jedhamu kun faantahuun waaqee miidiyaa gubbaattu dhiyaate akkasittuu yaadi isaa dabarsuuf mirgi qaba mirgi isaa falmaa hin jiru. Garuu wanni tokko kanu beekuu qabnu namni kulleen jechuun Oromoo keessa Taadiyoos taantu hedduutu jira. Warra akka Taadiyoos taantu warra of hin beekne warra wallaala warra sammuu isaanii Habashaan kireeffate sammuun isaanii gabroomti.
uftahuu wallaalanii ormi tayan warri gos kana hedduutti jira kunam akkundaanuun nama gosa eenyuti gosa Taadiyoos Taantutidha. Taadiyoos Taantuu gaarii nam sabufiiti Oromoo fi dubbate nama akka Abune Saawuroos fa'a Abune Zeenaa Maarqoos fa'a nama akka Abune Awusxaatiyoos fa'a balaaleffachuu ni arrabsa. Akka Islaamaa uffatee ka kiristaanummaa hin beekne warra onnee hin qabne warra maalii keessa jiranii maqaan inni hin kenneef hin jiru. Miidiyaa cufayyuu waliin ga'ee miidiyaa cufa irra naanna'ee maqaa gosa kana kenna. Torbaan kan guutuu ደግሞ እስራኤል አምላክ ማለት ራሱ አሁን ኃጢአት መሆን ጀምሯል። እስራኤል አምላክ ማለት እንኳን ትርጉሙ ቀስ ብሎ ጠይቆ እስራኤል ማለት ያ ዘር ነው ወይስ መንፈሳዊ ትርጉም አለ ብሎ ለመጠየቅ ጊዜ የሌላቸው ዶክተሮች የእስራኤል አምላክ ያስብልሃል ነፍጠኛ መጥቶ እኛ የኦሮሞ አምላክ አለን ይላል። አምላክን ራሱ ዳይቨርስ ሊያደርገው ይፈልጋል። ዘረኝነት እኮ አምላክ አመካነም ኦፍንቤን ኦሮሞ የኦሮሞ አምላክ አለ ጀራን ወር የእስራኤል አምላክ የኢትዮጵያ አምላክ እንጎነ አንበይ ተዋን አጃይቡ ወር መታ ኢሳኒ ክሬፈተን ከን ወር መታ ኢሳኒ ጉርጉራን ታዲዮስ ታንቱ ጎስ ከና ዋቂ እስራኤል አምላክ ፍንጀራ አዲስ ኪዳኒ ከሰጡ ብሉ ኪዳኒ ከሰጡ አካሲዳ እስራኤሎች ስላልተቀበሉት ምህረቱ ለአሕዛቦች ተረፈደ ከኩን ሃራውኒ እስራኤሎኒ ዋን ፈይሳ hinfudhannee fi araarii Israa'elootaaf dhufe maalidha ummata birallee sabbirallee dhaqqabe an kanachuun waan doktiriinii amantii keessanii haasawwan barbaadu ka warri Itoophiyaa amlaak ufin jedhanii Itoophiyaa amlaakii godhatan Israa'eliin haarawa nu Tsiyoonin nu ilmaan waaqaas nu addunyaa nutti bulchuu qabaa ka jedhe san dubbachuu dhiise የኦሮሞ አምላክ ኦሮሞን ጀት የኦሮሞ አምላክ የጊ ኦሮሞን ጀት jechuun maal rakkoo qaba sila adoo jedhanii durumaayyuu waaqa macca waaqa oromoo gurraacha sabi hundinuyyuu yoo maqaa ofii dhaawatu waaqallee akka ofii godha addunyaa amantii keessatti ummatii cuftinuyyuu waaqi isaanii isaan fakkaata waaqii nam hin fakkaata kan qaba amantii islaamaa qofattu jedha kaan jechuun nu keessa bahee nu keessa dhalate nu fayyisee jedhetta mana kaan cuftinu tiyoorii amantii tokkini waaqii amantii kamiyyuu saba san fakkaataa ka jedhamu yookaan afaan inni dubbate jedhamuun afaan inni dhaga'u jedhamuun aadaa inni deeggaru jedhamuun san fakkaata peentiizim jedhama namu akkufiiti waaqufii bocataa ka jedhamu tiyoorii amantii guddaatu jira adoo oromoo yoo oromoo amlaak ufiin jette waaqa maccaa gooftaa boorana gooftaa gujii yookaan gooftaa waan fedhatu rakkoo hin qabu garuu wanni namichi kun haasawaa jiru addisu bebeloo addis dimtsi wajjin jira akkaataan inni oromoo ittiin gadi qabu oromoo ittiin wanni jedhu abbootii amantii kan duula irratti banaa jiru Taadiyoos Taantuu biraa argamee jira jechuudha duula gos kana guddaattu warra sinodoosii irratti banamaa jira warri kennan ka oromoo ammoo sinodoosii kan gargaaruu qabanii miidiyaan oromoo xiyyeeffannaa kennee fi paappaasonni sun akka muudamanii gaaffiin oromoo akka inni dhagahamu godhuun baay'ee barbaachisaadha kaanii alatti warri amaaraa kun shameless waan ofii jechaa bayan jedhan cufa gara oromoo deebisa waan nama ajaa'ibu waan gos kanattu jira kan eegii jedhee bira darbeen dubattume waan xiqqoo tokko Taadiyoos Taantuu oromoo gadin dhiyaatan Taadiyoos Taantuu hedduutu jira Taadiyoos Taantuu oromoo garii jechuun carraallee argatanii hin bilisooman odoo bilisoomanillee ani hin beeku jechuun kosii sanirraa kosii keessa baanirra hin deemen hin fagaatan tokkamma jechuun kana Taadiyoos Taantuu tokkine It's okay. ላይላው መልሰው መረጃ ደርሶት ነው እንደገና ደግሞ በኦሮሞነት አማራዎችን ነው ተለይተው አንቺ ራስሽ ምልሽ ያሳለፍኩበት ጊዜና ያሳለፍኩት ዘመን ምን ነበረ ሚለውን ሰዎች ወደ ኋላ ሄደው ቢያዩት ደስ ይለኛል እኔ እኮ አንዳንዶቹ ዛሬ ሚዲያ ውስጥ ስራአት የተቀጠሩ እንዳሉ አቃለሁ ስራአተው ነው የተቀጠሩት ያው the sky is the limit በሆነ ሀገር ውስጥ የራሳቸው ማህበረሰብ እየሰደቡ ስራ ለማግኘት የተቀጠሩ እንዳሉ አቃለሁ እነሱ የሚናገሩትን እንደውም ባለቤቴ መልስ ሰጠች ምንድነው የምታወራው ብላ ለአንዱ ሰው መልስ ሰጥተዋለች ዛሬ ደስ ይለዋል ፍጹም ማንሳት ማልፈልገው ዝቅተኛ ሰው ዞሮ ግን ኩኔቹን ኤርሚያስ ለገሰ ዋቅጅራትዳ ኤርሚያስ ለገሰ ዋቅጅራ at waqjira waan taatef oromoo taatef dhiibanii achi keessa si baasanii ka jedhu kan deebii kennu dadhabe
Waan Oromoo duul Oromoo irratti godhaa baay'ee duula Kafaa irratti godhaa baay'ee Abaa irratti godhaa baay'ee Wallaggaa irratti godhaa baay'ee Woboo irratti godhaa baay'ee Jawaar Mohammad irratti godhaa baay'ee Lammaa irratti godhaa baay'ee takkallee hagammaan tanallee toobate dhiifama gaafate wanni jechuun danda'e. Aan Oromoof dhiibamtee baataa jedhanii kolonii Habtaamuu Ayyaaloo jala Habtaamuu Ayyaaloo fuulitti guguura ijitti babaasee jechuun libsachaa sodaachaa laflaalaa ka dubbatu har'allee dhugaa baasee dubbachuu dadhaban waan ajaa'ibu. Har'allee waraanii Tigraahii gubbaattuu geggeeffame sirrii miti jedhee Habtaamuun kaloo gaafata. Habtaamuu Tasfaayee Kuush Miidiyaa Neetwoork waraana kanattuu aanee gara Wallaggaa nu deema Woboo nu balleessa ka jedhu sun sirrii eegee jedhamee gaafatamu. Woboon diina Itoophiyaa jedhe dubbata. Ambeeta waan gosa kana ajaa'iba. Namni sammuun isaa kireeffatamte sammuun isaa koloneeffatamte. Bilisa hin bahu. Meeshaan diinii namatti gargaaramu hamaan sammuu uummata gabroome jedhee jirani eenyuun? Eenyuun jechuun namicha san ka gurraacha san ka filoosoferii san aktiivistii san maqaa isaa eenyudha? Biko. The mind of colonized. The biggest weapon the colonizer can use against the colonized is the mind of colonizer. Hin beeku sirriitti jedhutti. Meeshaan guddaan koloneeffatan ummata koloneeffatame irratti gargaaramu sammuu ummata gabroometi. Kun namichi Habtaamuun bilisallee bahe inni deeggara akka inni bilisooma kolonii Habtaamuu jalaa. Fedhiin Ameerikaa dhufees uf gabroomse Habtaamuun qawween harkaa miiliniin yaada sammuu isaa keessa jiru kaabashummaa ka Itoophiyaatu gabroomse garuu ammallee jechuun carraa argate jechuun bilisummaa isa labsachuu hin dandeenye duuli isaa ka hammeenya irraa deebi'uu hin dandeenye sirrumatti ammallee dhiifamallee gaafatellee karaa dhugaatu hin deebine Itoophiyummaa Addis Ababa maali jedhu polotikaa ittumaan oofaa jira. Garuu akka tokkottuu qajeelee jira. Wannan jechuu barbaade Oromoo keessatti rakkoon guddaan jechuun warra Oromoo kaakkana sammuu warra alagaanii koloneeffatti kireeffatti yaada isaanii itti fe'atan. Isaan jechuun dhiigaan Oromoo ta'uu danda'an akka Oromoo jechuun isaanii jechuun waakkannu garuu mataan isaanii gabroomee jira. Faantaawwan waaqelleen kanuma. Faantaawwan waaqetiin wal qabatee waan namni na daawwachaa jiru tokkini na barreesse. Addis miidiyaanii Faantaawwan waaqee Oromoo Salaaleeti afaan Oromoo barsiisaa ture akka gaarii dubbataa jedha. Dhugaa nama afaan Oromoo dubbatu na fakkaatallee. Dhaamsa dabarsa jedhan afaan Oromootiin dhaamsa dabarsu dati. Maaliif dhaamsa dabarsu dati wallaalee miti? Yoo afaan Oromootiin dubbatee dhaamsa dabarsa adanni Oromoo inni zareenyaa jedhan. Bataskaanii isaa afaan Oromoo barsiisuu balfaa jirti. Yookaan barnoota babal'isuu balfaa jirti jibbaa jirti hin sodaata. Tokko afaan Oromootiin dubbadde loogiin irrattuu gayaa hin dhiibama. Yookaan ammoo lammaffaa afaanii Amaariffaa afaan irra caala barbaachisa afaan waaqaati. Essential language jedhee amana. Duri beekta waa tokkotu jira. Afaanii Gi'izii afaan waaqaati, afaanii Amaaraa afaan mootummaati, afaan mootiiti jedhan. Afaanii Amaariffaa lisaan ንጉስ ture. Afaanii Gi'izii ammoo lisaanii እግዚአብሔር beekan afaan waaqaa jedhanii. Waaqee jechuun afaan cufan dhagaa kiyyattu. Afaan cufan beeka. Kanaaf akkan dubbadde I think kullee namtichi bilisoomee jira jedhee miidiyaa qaba garuu gaafuma beesikii gaafatame sirriitti deebisuu hin danda'u. ማርያማዊት ብዙ ነገር ባልገባ በጣም ደስ ይለኝ ነበር ግን እሱ ኦኬ ላይላው መልሰው መረጃ ደርሶት ነው እንደገና ደግሞ በኦሮሞነቱ አማራዎችን ነው ተለይተው አንቺ ራስሽ ምልሽ ያሳለፍኩበት ጊዜና ያሳለፍኩት ዘመን ምን ነበር ያ እንተሊኮን ማርያማዊት jedhamti Tigreedha Protestaantii waan kiristaana kanallee barsiifti waa'ee kiristaanallee keessa fufuutee siyaasallee amantiillee walitti makti garuu uummata ofiitti nama akka malee sagalee taati. Akka malee sagalee taati warra Tigreeti. Akka malee waan Itoophiyaa kan hubatti. Waan Amaaraa Itoophiyaa jechuun kiyya. Kan eegi jenneen dubattu miidiyaa gubbaa Oromoon hin jirti hin haasofti argitanii jirtan garuu Oromoon haasoftu hedduu warra mataa isaanii kireessanii jiran. Mataan isaanii akka Oromootti hin yaadan. Amma Oromoon tokko lama
waan Oromootiin gad dhufaa jirti. Sun keessa tokkini miidiyaan ani isin dhageessise Bridge Media. Bridge Mediaan miidiyaa Dr. Dereja Garafatullu akka ture isin dhageesse isin biraan gahe ture. Bridge Mediaan kun waan gaarii akka inni hojjechaa jirullee waan garsiisullee subscribe godhaa jajjabeessaa jedhee waa takka lama waan miidiyaa sunii dubbachuun kiyya iyyaadatti na fakkaata. Ammallee miidiyaan sun waan gaarii dabarsaa haasawaa jira. Sagantaa bareedaa dabarsee jira. jajjabeessa አጥም ከ30 ዓመት በፊት ቁጥራቸው ከ20 እስከ 30 ሺህ ይገመት ነበር። አሁን ላይ ማዕከላዊ ስታቲስቲክስ እና የራያ ኦሮሞዎች ምናልባትም ከ20-30 ዓመት በፊት ቁጥራቸው ከ20 እስከ 30 ሺህ ይገመት ነበር። አሁን ላይ ማዕከላዊ ስታቲስቲክስ በአካሄደው ቆጠራ ወደ 8 ሺህ አካባቢ የራያ ኦሮሞዎች እንዳሉ ነው የሚነገረው። ስለዚህ ከሰሜኑ በኩል በትግረኛ Gaaffii deebii bareedaadha. Namni kun Dr. Sisay Mangistee jedhama. Nama raayyaati raayyaa namaa jedhee falmu. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee miseensa caffee yookaan mammarii magaalaa Finfinneeti. Waa'ee raayyaa haasawaa jira. Hardhallee raayyaan Oromoo taatee hin jirti jedhee dubbachaa jira. Raayyaan afaan Oromoo dubbattu. Afaan Oromoo dubbattuuf Tigirinya dubbattu raayyaan Oromoo ta'uu hin beeku. Hundeen dhiigan Oromoo garuu inni afaan irraa dubbata. Barduri raayyanii 8,000 akkas ta'anii kan Oromoo dubbatanii jiran lakkoofsi warraa gabbu'aa jira. Maal jennaan garooliitini warri Tigraahii itti dhufaa Tigirinya dubbachaa gargadiitini warri Amaaraa itti dhufaa Tigirinya Amaariffaa barachaa jiranii afaan Oromootiin hin baratanii barnoota afaan Amaaraa afaan Tigirinyaatiin kennamaa jira. Afaan Oromootiin barsiisuun barbaachisummaa waan akeekuuf viidiyoo kan fide jechuudha. Kaan jechuun waan dubbachaa turre waan raayyummaa Geetaachoo Raddaallee dubbataa. Wanni na ajaa'ibee jechuun takkini Geetaachoo Raddaallee raayyaa ta'uu akka inni ta'ellee hin beekaa. Tsaariqaan illee akka inni raayyaa ta'ellee hin beekaa. Biiraan isallee biira raayyaa jedhamu kan raayyaa akka inni ta'e hin beekaa. Garuu inni raayyaayyuu keessaa raayyaa Asabooti. Because raayyaa Ooflaa, raayyaa Asaboo, raayyaa Mahonii, raayyaa Qobboo, raayyaa hedduutu jira. Raayyaan garii jechuun akkuma qubsu maratanii carcarii Mahonii, Ooflaa, Zoobili kun Oromoodha. Harki guddaan Asebo kan jennu kun harki guddaan hundee Oromooti. Maal jennaan raayyaa naannoo kan keessa Amaaraa, Tigree, Agoo, Affarii uummata hedduutti walitti makamee uummata hedduutti walitti dhufee hawaasa gosa tokko eenyummaa gosa tokko qabu uumuu jechuun danda'a jechuudha. Mee haa dhaggeeffannuti waan inni haasa'u kan miidiyaa qabaachuun akkama gaarii akka hin ta'u agarsiisa. እኛ ተናጋሪዎች እየተገፉ እየተዋጡ ከደቡቡ አቅጣጫ ደግሞ በአማርኛ ተናጋሪዎች ቁጥራቸው እየቀነሰ ሄደበት አሁንም ግን ቢያንስ 3-4 የሚሆኑ ቀበሌዎች ኦሮሞነታቸውን ጠብቀው ባህላቸውን ቋንቋቸውን ያለ ልጆቻቸው ያስተላለፉ ከሌላው ጋር የሚኖራቸው ግንኙነት ግን በተለይ በትምህርት ቤት በስራ እና በመንግስት እንቅስቃሴ አካባቢ ወይ ትግርኛ አለዛም አማርኛ እየተናገሩ ከአካባቢው ህብረተሰብ ጋር ራሳቸውን አመሳስለው የሚኖሩበት ሁኔታ እንዳሉ አውቃለሁ። ጥሩ ዶክተር የራያን ህዝብ በተመለከተ ከፊሉ ትግራይ ክልል ውስጥ እንዳለ በተለይ ከጦርነቱ በፊት ከፊሉ ደግሞ በአማራ ክልል ውስጥ እንዳለ ገልጸውልኛል። ከራያ ጋር በተያያዘ እርሱም ይሁን በተለይ የራያ ልጆች ብዙ መጽሐፍ እንደጻፉ ነግረውኛል። አሁን ባለው ከዚህ ከብሔር አገላለጽ አንፃር የራያ ህዝብ ራሱ ምን ብሎ ነው የሚገልጸው? ኦሮሞ፣ ትግሬ፣ አማራ ወይስ ራያ ብሎ ነው ራሱን የሚገልጸው? ወይስ እንዴት ነው የሚገልጸው? እርሶስ ደግሞ በጻፉት እንግዲህ መጽሐፍ ሲጻፍ የተወሰነ ያህል ምርምር ይደረጋል። ከዛ አንፃር እርሶስ የራያ ህዝብ ማለት ከብሔር አንፃር እንዴት ነው የሚገልጹት? አዎ የራያ ህዝብ እንዳልኩህ ህብረ ብሔራዊ ነው። በማንነቱን ካየው የህዝቡን ስብጥር ስታይ ህብረ ብሔራዊ ነው። የዚህኛው የራያን ህዝብ እንዳለ በጥቅል የዚህኛው ብሔር ወይም የዛኛው ብሔር አካል ነው ማለት ያስቸግራል። ነገር ግን አንድ ግልጽ የሆነ ነገር ምንድነው? የራያ አማራ ነኝ ብሎ የሚያምን አለ። አማራ ነኝ ግን ራያ ነኝ ብሎ የሚያምን ህዝብ አለ። ኦሮሞ ሸዋ ነኝ ብሎ አዎ ሸዋ ውስጥ ያለው ስብጥር እንዳለ ሁሉ ኦሮሞ አለ። የአማራ ሸዋ ለምሳሌ ነው። የአማራ ሸዋ ወይንም የጎጃም አማራ እንደሚባለው ነው የራያ ራሱን የሚገልጸው። ከዛ ጋር ተመሳሳይ ነው ወይስ ለየት የሚል ነገር ነው? አሁን የሌሎች ለምሳሌ ራዩማ የሚባል ነገር አለ። ሌላው ደግሞ ራያ ራሱ ምናልባት ባዝ እንዳላደርገው እንጂ ትርጉሙ ራሱ ራያ ማለት በኦሮሚኛ የጎሳ አካል ነው። ራሱ ካልቸራሊ ራሱ ትራንስፎርምድ የሆነ ነው። የተወሰነው ህብረተሰብ
በቆይታ ሂደት ውስጥ ልክ አሁን ለምሳሌ በፊት 30,000 ህዝብ ነበረ ብለዋል። አሁን ወደ 8,000 ዝቅ ሲል በጋብቻም ይሁን በባህል በተለያየ ምክንያት ከሌሎቹ ህብረተሰብ ጋር ሲዛመድ ወደ ሌሎቹ ይሄደ። በእንደዚህ አይነት መልኩ አንድን የራያ ሰው ምን ብሎ ነው የሚገልጹት? እርሶ ሲመራመሩ በብሔር አሁን ባለው የብሔር አይነት ሁኔታ ለምሳሌ በሌላ መልኩ ደግሞ አንድ የራያን ሰው ስናገኘው ለምሳሌ ራያ ነኝ ካለ በኋላ ብሔረ ምንድነው ብንለው ምንድነው የሚገለው? እዚህ ላይ ነው አሁን እንግዲህ የተለያዩ ነገሮች ነው አሁን መጽሐፉም ላይ በግልጽ ራያ ማለት ማለት ነው የሚለውን ትርጉሙን አስቀምጠናል። አንዱን ትርጉሙ ጥሬ ትርጉሙን ለምሳሌ ራያ ማለት ወይ ሰራዊት ወታደር ወይም ታጋይ እንደማለት መሆኑን ከኦሮምኛ ተናጋሪ ወንድሞች እህቶቻችን ያገኘነው እንትን አለ። ሁለተኛው በአንድ ራሱን የቻለ ጎሳ የራያ ጎሳ የተባለ የሚጠራ የጎሳ አካል እንደሆነ በተለይም በ16ኛው ክፍለ ዘመን የኦሮሞ መስፋፋት ወደ ሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በተስፋፋበት ወቅት ራያ ድረስ የሄደው እና ራያ የተባለው በአካባቢውም የራያ ጎሳ በዋነኛነት መርቶ እና አካባቢውን ስለተቆጣጠረ ነው። እና የራያ ኦሮሞዎች ምናልባትም ከ20-30 ዓመት በፊት ቁጥራቸው ከ20 እስከ 30 ሺህ ይገመት ነበረ። ብሪጅ ሚዲያ ዴማ ኢንተርቪው ከንዳወዳ ዋና ከመለ ጋሪ ዋና ከመለ በሬዳሰ ሚዲያ ቀባችሁን ከነ ፋይዳንሳ ነምቺ ኩራያኒ አማራ ሀልከኒ ጉያ የራያ አማራ ማንነት አስመላሽ ማሊ ጅኒ ጀለት በቻቱር አማ ሚዲያው ቀባተኒ ዋና አካሲ ዱጋ ገባሰኒ ዱበተን ሚዲያ ጉባት ወር ታዲዮስ ታንቶታ ቆፋዶንታኒ ወር ጀቹን አማሪፋ ሊው ዱበተኒ አኮሮሞ ያህዳኒ ወር ጎስ ከናቲ ከበርባዱ ቀብ ሚዲያን ኦሮሞ ከናፍ በባላችሁ ቀባ ወን ጉያ ጉያን ዱባን ኮን ሀገም ተከቹን እስኒ ሂካከና ወር ብራቲ ወልበረ ላልተና ከም ፈካታ አርግተኒ አንግሊ ነምን ረሃሰው ከናፍ ወር ሚዲያ ከንዳወተኒ ሆርዶፍተኒ ለን ሚዲያ ከናለ ጃላዳ ጉዲሳ እስኒን ጀቹ በርባና ሚዲያ ቀባችሁን አከመለ ሰባ ተኮ በርባቺሳ ሚዲያ ቀባችሁን ዋን አከመለ ጀጀቤፈሙ ቀቡ ማኒ ሚዲያ ሂንቀምኔ ummata qawwee hin qabne qawween ammaantana miidiyaa hawaasaa yookaan miidiyaa gubbaa jirti miidiyaa qabaachuun akka malee gaarii kanaaf miidiyaa gubbaatti oromoon dhuftee babal'attee oromoon haasa'uun akka malee barbaachisa sagantaa har'aa keessatti haasofne daraja gara fatuluu nama yaada guddaa qabu ilaalchi siyaasaa isaa waan fedha ta'uuti jechuun sun dantaa kiyyaa miti garuu wanni dabarsaa jiru waan akka malee bareedati. Es qofa miti namni biraa jechuun tokko inni gara miidiyaa dhufaa jira. Namni gara miidiyaa dhufaa jiru kun kan isin agartanii Jawaarittuu Aanee kan jiru. Jawaarittuu Aanee nam jiru kan argaa jirtanii Birhaanee Masqal Abbabaa Sanyii yuutuubii banachuu deema. Inni illee yaada ciccima jajjabaa qaba afaan Amaariffaatiin warra Amaariffaa beekuttu dhaamsa himuu deema. Afaan Oromoolee haasawaa garuu adda durummaanii afaan Amaariffaatiin dhaamsa warra sunii fi afaan warri beekuun dabarsaa jechaa jira dhufuu deemutti jira itti qophaa'aa jira miidiyaa isallee jaalachuu fi maamila godhachuu fi babal'isuu fi qophaa'aa miidiyaa hedduu qabaachuu qabna wal jajjabeessuu qabna